jarana amma dubbii dhugaa baatee jirti. Dhugaan jirtu hunduu baatee jirti. Rakkina kan qabu sumiyaa toon taane ayyoo toon taane Sayidoodha. Rakkina guddaa kan qabu Sayidoodha. Rakkinumti isaa irra kan jiru Sayidoodha. Warri jettanii qofa warroon akka koo hubattan qofa komentii jalatti barreessaa laayikii godha. Maal Sayidoo sammuun kee gara booddeetti yaaduu jalqabee teellana kan ergaayyuu fuutee gara boodatti bakka sammuun kee yaaduu jalqabee akkamittiin ishee kaleessa fuutee fi ishee waggaa meeqa umurii ishee fi bifa ishee si faana fixxee tawaddadarsiistaati. Akkamittiin qabeenyaan tokko gochuu dandeessaati. Maal jechuudha kun? Sanuu kan sumiyaa malee isheetti mi'aawu intalatti. Kanuma sumiyaa ta'e malee kan isheetti mi'aawu. Amma ooftee karaa isheen si barbaaddu irratti galaafii jirtati ayyuuf. Eddee ayyuun bar nama qabeenyaaf si barbaadedha. Ayyuun bar nama qabeenyaaf si jaallatedha. Maal taate ati yeroo Gondar jirtu mataasaa hoolaa jettee kan si arrabsaa turte qabeenya tonaan kaayin birrii naan kaayin deemi jettee irrii kan jettu ati hubadhu. Bakka amma maal jedha ayyuuma kana toon intini ta'e nama jedhee faana irra taa'ee naasa'u ija ishee keessa ilaalaa waan inni dubbatu nama ajaa'ibsiisa. Ayyuun mana sumiyaan barbaada kan sumiyaaf ta'e hunduu anaaf ta'uu qaba jetti kaleessa dhufte. Sumiyaan Habiibti umurii ishee guutuu bifa ishee humna ishee isa faana kan dabarsite kan balleessitedha. Kan ijoollee lama horteetti ijoollee lama kan deesseettuufidha. Akkasumas immoo qabeenya kun hunduu ishee qabeenyi kun hunduu kan dhufe ishee irraa sababa isheetiin si galee isheen jaartii bareedduu jaartii xuruu otoo hin taane qabeenyi kun hin dhufu. Qabeenyi amma itti bashabashaa jiru kun hin dhufu. Isheen tasgabbii etoo akka kee kana taateetti ta'e qabeenyumti jedhamu hin dhufu ture. Siinuun fuudhu atillee ittiin heerumtu atillee qaba jettee itti heerumte mitiire. Meen ilaallagaa akkam akka hortu. Ati amala kee kanaan waggaa 10 keessatti isheen qabeenya kana hundumaa horte miti miyaan kee immoo ilaallame. Yoo obsa godhattee heerumtee itti silaa obsa godhattee faanarra jiraatteef. Maal ayyuu namuusi guddisuu kana bakka namumti guddiseeru hin jiru siin ati guddisuma baddee jechuudha. Maaliif akkana taata ayyuu kan namaa maaliif sitti mi'aa? Maaliif kan namaa sitti mi'aa rabbiif jedhii? Ajaa'iba rabbii. Ela gifiidha wallaahi ayyuu. Abaarsi namaa yoo siin umurii kee hin gabaabsine yookiin immoo bakka jira miti ani wallaahi na amantanii viidiyoo har'a gadhiisan ilaaluu dadhabe laphee koo keessa bakka hanga dhumaattu hin ilaalle. maa kunoo inni maal jedheen arrabsaani wallaahi inni eenyunni kun abbaa manaan sumiyaan Sayidoo ati karaa duubaa yaaduu jalqabde sammuu yaaduu jalqabde sammuun dhiistee bakka maalin siin jedha sammuu maayyuutiin yaaduu jalqabde. La amma sumiyaanii taa'ee kan ilaalu qabeenyachaaf jettee deebitee dhufti qabeenya sanaaf jettee dhufti ayyuu sittiin fakkaatiin sumiyaan ayyuun qabeenyaaf galte miti ayyuu sittiin fakkaatiin sumiyaan si gallee isheen yoo ati ijoollee keef yaadnes jammareetoo ijoollee keef yaaddeetta ta'e ati silaa akkana miti ijoollee keef yaaddeetta ta'e ati yaa Sayidoo ijoollee kee waggaa tokko ga'uuf hammati immoo jajaa torba ga'uu fi itoon argiin hin teessu ayyuu filatte ijoollee kee irraa ayyuu filatte ayyuun kunoo isa kaan ilkaan irraa cabsiti isa kaan bishaanitti naqxi isa kaan hin kabalti isa kaan hin arrabsiti isa kaan jaartii jetti isa kaan maal jetti እና ajaa'iba dhuguma salphoo nama salphoo guddisee malee intala kana namni guddaan hin guddisne maatii kan jettu immoo maatiin ishees birrii barbaadu jireenyi Itoophiyaa Habiibii jireenya ibiddadha. Kanaafuu ayyuunis yoo ta'e erga itti seentee seeraan jiraachuu qabdi turte muxumuxachuun qabdu turte maaliif ulfina ishee gadi balleessiti akkiid wal gorsitanii achitti wal mari'attanii
tuu gadi baatanii isheen illee qabeenya Sumiyaan barbaada jettee gim kan jettuu fi gadda lammaffuutti hin deebi'u jettee itti mitiire gigim kan jettuu fi sababiin intaniidhaaf waan ati fuula kenniteefiiti. Sumiyaan irree 100% si beetti. Waan ati fuula kenniteef akkas dubbachuu dandeesse. Indoom kan Sumiyaa arrabsiisee kan arrabse Ayyuu toon taane Sa'idoodha. Kan Sumiyaa xiqqeessee kan intaniidha sidha malee Sa'idoodha malee Ayyuu miti. Sababiin isaas akkamittiin akkas goota kaatee deemuu namni isa Sumiyaan barbaadu godhii fi jalqaba maal sin jetti Sumiyaan viidiyoo irratti waa'ee ilma kee kana anarratti sagaagaltee sana deesse sana isa sana naa deebisii isaa booda naaf si'atis ijoollee kee argitaa wal arginaa salphaadha kanayyuu sin jetteetti. Ati garuu sana deebisuu baqa wanti sun tikikilenyaa ilmaa qabdaa mucaa qabdaa kanaaf isa sana gochuu baqa maqaa mana Sumiyaa maashaallah gara Ayyuutti deebistaaf kun akkamittiin ta'a? Inni jalqaba ati mileenaatiin kan sargii goote Ayyuuf isheef hin goone Sumiyaaf hin goone sanuu qabeenya isheetiin kan ati intini goote kan ati qabeenya Sumiyaatiin natti sargiitti caffarsiistee amma immoo ganaa waggaa tokko tonguutiin qabeenya barbaada miliyoona 3 barbaada miliyoona kanan barbaada. Esoo hubattee fageessitee Sa'idoo etoo hubattee gadi fageessitee dhugaa rabbiiti mucaan kun mucaa si faana umurii dheerattu miti mucaa qabeenya sirraa barbaaddu. Ammas sammuun kee haa yaadu akka namaatti. Kanaafuu yoon dogoggora dhiifama naaf godha ani akkanatti dhaga'ameedha wallaahi baay'ee tokko dhaaree baay'ee kana jechuu hin danda'u. Sa'idootti baay'ee tokko dhaaree maalibboo hagga kana wallaalaan jedhamuuma akkamittiin intalli durbaa kalee gadda kana intanaa itti kaatee qabeenya wal faana ganaa yeroo horatan isaan mana bitachuu kan danda'ani malee qabeenya jaartii ishee dura naa kenni. Sumiyaan itoo amma viidiyoo kan waraabdu ta'e akkasumatti maal jedha beektu maal yaada beektu fudhadhu jettiin manicha saniif fudhadhu jechuu dandeessi. Miknaatum ishee waan guddaatu ishee gada fuuldura ishee waan guddaa jira akkasumatti beekamtuudha. Isheen miidhamte malee hin miine. እና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎዳ ፕሊዝ ስኒን ጃለዳ ስን ከበቻ ባይ ባይ